Samantan. Ayah kini ada yang mau nolak. Ayah malu kami ayah mau nolak. Kami malu kami. Samantan. Akimi. Malu tenang jadi aku. Yo jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuub kan biyya keessa jirtanii biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya tulluurra qaaree laga ceetoo isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kiyyaa kabajamtoota keenya har'a baadiyyaan jira harmeetiyya akka biiftuu bariitti kan bareeddu harmeetoo jechuudha harmeetiyya biran jira harmeetoo bagana eegdi. Amiin baga wajjin jiraan wayyumaamee jirta dhidhaakoo egaa Dufta eeggajee maskaroomiti isin agarre naguma meenaa jirta. Maatiin keetillee haati manaa ta'etillee naguma wayyuma. Hunduu naguma itaalimillee naa ta'eenillee naguma fayyuma. Egaa har'a jechuudha dhuguma si yaadatanii jira. Isa kanaafanii dhufe inni lammaffaa immoo jechuudha baay'ee na kunuunsitee jirta na keessummeessitee jirta baay'ee gammadee tan jira. Dhumarra garuu kabajamtoota keenyaa Drama yookaan immoo pirankii ajaa'ibaa tokko obboleessa kiyya lamma irratti hojjechuu barbaanne haati tiyya harmeen tiyya beekuu qabdi alabalazaa na jalaa rifatti waan ta'eef anaaf isheetu obboleessa kiyya irratti diraamaa kan wajjin duraan dursee garuu mee nagaanee je'in hordoftoota kiyya. Hordoftoota dhidhaatu baga jiraatanillee ganna baane amma immoo kun obbo qabirraatillee baane amma isin baga naa jiraatan kan biyya alaatillee jirtan kan biyya keessatillee nagumaa jirtu. Jireenyi shaggaadha. Baga naa jiraattan bakka jirtanitti nageenyi isin biraan dhabamin. Ayyee galata guddaa argadhu harmeetiyyaa. Harmeen tiyya akka biiftuu bariitti kan bareeddu kaakinoo akkuma argaa jirtan dhugaan isin jedha. Ani ilma ishiiti garuu ilma ishiin fakkaadhu ani obboleessa ishiiti fakkaadha. Ishee daa'ima fakkaatti akkuma argaa jirtanii harmeen tiyya daa'ima fakkaatti. Homaa gochuu hin dandeenyu. Walumaa galatti piraankiin har'aa obboleessa kiyya irratti hojjennu maalla midhaan osoo nyaachaa jirru jechuudha gidduudhaan midhaan akka naa liqimfamuu dide akka tinna jedhete jechuudha firfirree dheetan lafarratti kabajamtoota keenya mee reaakshiniin obboleechi kiyya maalidha harmee tiyya wajjin laalla harmeen tiyya irfachuu dhabuu dandeessi yaa'u waa'ee diraamaa waa'ee pirankii kana waan hin beekneef yaa'u callisteetoo akka nama uumaan beekne yaa'u. Callisteetoo waan nuti jechuudha zanaa itti. Innaa reakshinii yookaan immoo fuulli lammaadhaa maal fakkaata yoon ani kuusan hirrifatamoo hirrifatu isa kana waliin laala. Hirrifata maaliif hirrifanne? Isti. Anyways kabajamtoota keenya haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuub akkuma argitan akkuma argaa jirtan qoqophoofnee jirra harmeen tiyya akkuma argaa jirtan waxii missiraa kottaa haa nyaannu qaxaleewwan kiyya bishaan illee qophaa'ee jira bishaan biraa hin ga'u. Mulai arasasi. Nah, enggak. Tananan dhugaa midhaan osoo nyaachaa jiru akka dhugee tan naheedha. Firfirree dheetan lafarratti kufaa qaxaleewwan kiyya mee reaakshiniin fuulli obboleecha kiyya maal fakkaataa hirrifatamoo hirrifatu hospitaalaa geechinu jedhamoo mee gizeessan waliin laallaa kabajamtoota keenya haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa. Baay'een isin jaaladha isin kabaja warreen chaanaalii kana haaraa taatan isin hunduu sabskiraaybii godhaa. Sabskiraaybii godhaa. Nan laallinaa caalistaniitu. Ilaaluu masaajid. Egaa amma ati asteecha jechuudha. Ati asteecha kabajamtoota keenya egaa harmeentii asteechi obboleechi kee dhufee as ta'a. Ani asumaan akkatti gadan kufe jechuudha. Akka nan kufe jechuudha. Innaa
kanarratti qarratsaatan jira waan ta'eef sagalee asii riikardii gochaa jira waan ta'eef kun asaa taa'u ishee akka yoo haasoftan mana haa uumaan barbaachisu akka akkuma taa'u. Okay. Bisa kana jechuudha. Naannoo haga dhumaatti na hordofa. Egaa amma dhufee jira. Qaxaleewwan kiyya dhufee jira. Baay'ee kofa. Egaa lambishoo. Akkam? Jirtaa? Yoo eeggatu badii. Naguma bo. Jirta. Akkam? Bakka dhuftee. Jirta. Eeggatu badii. Bilbila hoosii bilbilan kaasu. Lakki bo silent irra bilbilli jee namatti nageessisu. Akkasitti? Silent irra jira. Sai. Ottu kaatis dhagaa. Ji'a xiqqumtii fi gaariin jechuun qofa. Naguma. Jirra kina fayyuma kina galii nagaa. Akkamni? Nagaa. Hunduu naguma. Jirra bo. Koo midhaan aannan. Maan midhaan kana. Nyaataniire. Bishaan harkaa. Bishaan. Maali nu siin qiqqaju? Ana. Iqannuure. Ni ganna qoy ga ishee. Ma qorra be. In qorra ala. Lola. Asinta. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያ ጎፍታ ኮ ከነጋኑ ቡልቺቴ ነጋኑ ኦልቺ ጃምቶ ኑራ ቀቢ መርቱ ፈልፈልቱ ኑራ ፈጌሲ ኡሙሪ ዴራ ፊ ጃላለ ጉዳኑ ፋከኑ ረቤቹ ኢሳ ከና ጀዳካ አይ midhaan warra midhaan haadha biddeenni haadha dhugaa Shaggaadhati. Biddeenni kun biddeen tokkichi kun jechuudha baadiyyaa magaalatti jechuudha biddeen lama. Biddeen lama baadiyyaa. Arraba saree fakkaata arraba midhaan isaan biddeenni takkitti jechuudha. Ani gurshaa lamaan fixa tsaay. Innumti. Yeroo baay'ee nan arga. Nandaga. Kun mancha akka badeesi. Nyaatni baadudha. Mata bawa ini dah. Nyaat ya? Kan mari. Shan itu dulu ya. Mani. Macam mana tu nak tadi? Mata mereka besar. Kau. Ayo menjak. Arme kini ke cino? Mere bisa ni tidur ke menjak? Ya? Arme mana orang tilar tak? Malta. Minta Malta. Oh. Minta Malta. Ayo kai me. Minta Malta. Minta Malta. Ayo kini ada yang mau nak jatuh. Nanti. Shan tidur ke Shan me? kan ni. Tidur ke me? Durat tu mana tak jira mohor me? Nata apa? Malta. Akhir. Ayo malu kami, ayo malu kan ada. Kami malu ni. Malta. Akhir me, akhir me, akhir me. Akhir me. Nafshan kan ni. Mira nafsi. Nafshan kan ni. Me. Malu. Har me durat tu mak kanai. Nak kibuna ta. Mal tu tibo orang manu mati nu orang rufe. Mal bokni. Nanti. Maaliif tanna jedhee akkatti qoy. Minantu sifeeti. Mal Hakimiti ke sinu wayna ai hakimi. Hakimi maal na godhaate sila hakimi kan jettu qoy. De.
ትነውና የደቆለ ቀጥታ ከራኪም ይትደምዳ ደማ ማምጣት ያሱ መብረት ማታው ቀባተ ጀሬት ፎርማታ ማድረግ ከመጣል እንዴ አሲ መኪና ጋር ያበርቷችትና ስንጀራ እንደው ታዲያ ብሻና ከን ተመላ አኪም ነው ወጣታችን አገጭ ፊሰለ ዋንታ ማሎ ነርፈደ ቦሌቸኮ ናንት ፈ አስከቻክና የጣቢያይ ወልደ ቤትኝ ማላቆ ገሩ ትኒ ከንድራን ቀብዳ እንቀብዳ ጊዜ ተኮ namni bishaan namaa kennaa taragaaggaa asirratti isimee midhaan bishaan wanna namarratti wanna dhaate karaa akkamii nama hin jettan. Sila maal sila akkatti wannoo jennaan hirrifanne kaaboo. Dhufteen beektu akkamnaan ta'u. Sila armaanuu dhuftee ta'u gaa kana wannoon nu akkatti taate sila maal koo hin jennu. Maal gootan sila? Maal gootan? Xinnoo amma furmaata argatte? Mee amma sitti hooyyate? Mee bishaanti dhuge? Nyaadha. Mee qoottan deebisa. Nyaadha. Maaloo? Nyaadha bakka amma fayyata jira nyaadha. Nyaadha. Maaloo? Aboo rabbi kan taanitti rifadhe. Kan taanitti rifadhe kan naa ta'e. Bishaan xixiqqoo. Bishaan hin jiru waan biraa. Qoona fida. Nafseen natti deebite. Addunyaa biraa keessan ture mijaabe. Deef. Nafseen naannoo rifadhe sirriitti rifadhe bee. Dee. Mijaabe asitti kun naqabe beekan. Maaloo mijaabe nu ichaasitti ajajee rabbi. Rifadhe yeroo baay'ee anallee tinna jaabe. Akkasitti. Gizee baay'een du'ee gala. Tinna ta'a kana nan qaba. So anillee du'ee tan galee akkuma argaa jirtan. Aboo natti kan taanitti kochummaa armaanuu dhuftee kochummaa taatee ta'u akka. Nagaadhaa odoo sirriitti wal gaafanneen quufini minaan jammarree ta'u. Si jalaa deemitan ture. Garuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa tinnan nan jenne. Olee gudoo. Tinnan jenne noormaalii diraamaa asirratti hojjechaa jiraayu. Anarratti akkamitti hojjetaa hin ta'e? Saayisin beekti kan. Muudii dhanarratti hojjetanii jedha. Maal takkaale? Kinooraal kaameeraan achi kii. Rabannaa sin maalan kochummaa dheedhee naaraa wannan. Garuu ati qoyi akkamitti fakkeessitee garuu? Maalan godhare. Indee wajjiniin malee. Innaa taara karaa akkamii nageessitanii akka. Ani rifadhee maali sila maal natti nimtanii ree maal hordoftoota koo? Haay dhugaa sin jedhame. Hordoftoota koo. Rifate baay'ee rifate. Garuu diraamaa Firaanki sirratti hojjechaa jira. Garuu kaameeraa koon. Didaa sirriitti maalan maana rifachiisan natti himtanii to'an ma wajjin hojjettanii maal? Firaankiin akkanaa jiru. Narrifadhe sirriitti be. Narrifadhe. Firaankiin akkanaa jiru. Anyways baay'ee nu ta'ee jira miti tsaayee. Ati garuu akkam tsaayee hin fakkeechine garuu? Hin fakkeechine fakkeechitee miti ati yoo? Mara fakkeechitan dhuguma fakkaadhee rifadhe beeni si baadhee ta'uu wannoo jedha oduu gamaa gamanan dawwalli. Goobaziidha tsaayee ani si adannaqeen jira dhugaa. Ani si na ajaa'ibdee jira goobaziidha dhugaa. Ay harmeetiyya. Kabajamtoota hordofta bishaan harkanaa kennu. Ay jedhe namicha godina Shawaabaa. Kabajamtoota hordoftoota didittii maanyaa kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan harmeen tiyya xiqqoo fakkeessitee jirti. Lammaan obboleessa kiyya garuu karaa akkambeeti maali? Tinnitaa bishaan kan kana fayyisu malee marfee na waraanuudhaan hin ba'a wanti kun na fayyisuu danda'a? Hin danda'u. Anyways qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaalladhamee kana lamma jedhama. Normaalii garuu akkambeeti naan jettaan. Tsaayii garuu fakkeessitee jirta harmee to'an. Fakkeessitee jirta baay'ee galatoomii baay'ee waan na cinaa taateef jechuudha. Maaltu sitti dhagahame garuu mee? Wanti natti dhagahame ati egaa ati immoo obboleessa keenya turteen nutti dhufte katamaadhaa kara baadiyyaa haadha ta'e harmee ta'e
gaafachuu dhuftee oggaa harrumaanuu kana taatu moo obboleessa koo baay'ee natti Wanta biraan namatti dhagahame. baay'ee rifadhe. Nama Kana rifachisa. sirriitti nama rifachiisaa. Ani odoo natti himtanii onnoo jettanii anis baay'ee sirriitti na rifadhu akka hin taanetti rifadhee kanan isiniin jedhaa galatooma. Galata guddaa argadha. Biyya keessa kan jirtan, biyya alaa kan jirtan kana ana Itaaliyam harmeetoo jaalatan, obboleecha kiyya jaalatan isin hunduu kabajamtoota kiyya baay'ee akka ittiin bohaartan, baay'ee akka ittiin gammaddan abdii guddaa hin qaba. So callistanii bahuu gaarii miti kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kana laayikii fi namoota biraatiif sheerii godhaayi, ittiin bohaaraa, ittiin bashannanaayi. Torban gaarii, guyyaan gaarii, halkan gaarii warra Ameerikaa biyya alaa jirtaniif galata guddaa argadha. Horaa bulaayi nagaannaa jedha.